ekeraa haatati turarraafte jechuudha ekeraan haadhatan teetu lafa yala larraata wallaahi rabbi kakadhe rabbiin anaafsi waliin nu haafitu wanni ati jette kun masa waan si kanfalchiisa ana jechuudha likiskisii akka tanteetii dhaltuu likiskisii akka tanteetii miti dhiirri mana kiyya dhufeetiin akka ati jette sanarra dalagu miti dhiirri dubartiin mana kan koon dhuftu dubartiin mana kiyyan dhuftu na beekan warra na beeku gaafadhu yaa lobocitti yaa qamaacitti yaa lobocitti yaa qamaacitti yaa badata haati barandadduuti osoo barandaa bultu haati barandadduuti mana akka hin qabne jireenya akka hin qabne yaa badata haati osoo barandatti meeshaa dhiiraa barandatti luudduduute jechuudha deemii haadhatan teessan qabadhu deemii qarbii haatetii jijjiiri deemii yaa badata haati osoo zinaa daladduduute kaayiroo keessa dhufte eenyutu namni lukasi keessan kenne eenyutu jira namni lukasi keessan kenne ilmoo haati qadhabaa bismillaa malee guddifte osoo haati bismillaa malee guddifte guyyaa takka haadhatan teeti makfiraa kadhatte yaa rabbi haadhati yaanaa araaram jettee gaddeebite kadhatte malee miidiyaa kan irratti sa'aati 24 maameetiyya meeliitiyya akkasii yoo tiyyan jettu gaafa sadaqaan sirraa gadi hanqate gaafa sadaqaan sirraa gadi hir'ate dhuftee asirra bootta maal si godhee qaata si horata alhamdulillah rabbiin jasaa isaa haa deebisu amma macarrashaa maal si godhee uf yaalii siin jechuudha bara asammuu kan keetitti dursa yaala si barbaachisa si jammir yaala si barbaachisa yaa ciccita yaa ciccittu yaa shamaa gara mana itti haratu hin beenne yaa loboca haati faatee guyyaa meeqa keekii gubbaa kanarraa guuttee mana kan keetti affeerte guyyaa meeqa na waamtee beekta dhufee mana kan keeyani maal godhuu dhufaa biiftiiti bunaati shintibeetii keessa dhaabattee akooftu dhuguuf dhufaa mana kan kee guyyaa meeqa na waamte meenki jibiniiti ati guyyaa meeqa koottu mana kiyya buna dhuginaan jette maal godhuu dhufa mana gizee gadi ola seenantii sinni salaam aleekum namaan jedhu marqaati distii keessa marqitee kaatee biraa shintibeetii sa'a tokko teettee itti deebitu nyaachuu dhufa mana kan takka har'aatti kolfeen beeku dhiifama naa godhaa obboloota koo hordoftoota koo hundi keessanii takka akka har'aatti kolfeen beeku dubartii tana wal arrabsite yaa rabbi warra miidiyaa kana wal arrabsite yaa rabbi dhugaa waaqayyoo jecha wannan kolfe keessaa weesin kofaltanii sagalee haadha faaxee kana keessaa dhageessanii jechuudha yoo ol seenan shinti yoo mana ol seenan tisiisni assalaamu alaikum namaan jedha tisiisni jettee bicayyoo dhugaa waaqa jechuudha dhugaa rabbi jechuudha akkan kolfetti akkan kana kolfetti waan kofallee dhugaa rabbi innammoo marqa marqitee shintibeetii marqa marqitee shintibeetii sa'aatii tokko biraatee jechuun dhufee nyaadhaatte ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtu itti dhageenyu waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu alaa obboleettii keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyo jechuudha dhugaa baay'ee tokkoon kolfee maaliif kofalte jechuun keessa hin oolu akkasuma warroon chaanaala kiyyaa faaraa taatan immoo sabskraayibii godhaati yeroo tokko tokko mee kolfaadha faaxee kana fidee dhufe har'a jechuudha kofaltan jedhee xuma fide malee dhugaa rabbii waan barumsallee qabuuti garuu yeroo tokko tokko sammuun keessa yaa bashannanuu dheetana fide baay'een kolfee warra akka kofaltan irra deddeebi'een dhaggeeffadha viidiyoo ishiin arrabsiisan dhugaa rabbii jechuudha viidiyoo tokko afarchaasanii faffidaan biraallee innaa edaa dubartiin kun jara na wal arrabsinaa nuti badduudha banne bakka arrabni illee namaa yaa'uun beekan dhugaa rabbii jechuudha qalaaliin kofallee dhugaa rabbii hedduu takkan kolfee ishee lobocee yetti moota akkasii moo loboceetti waan arrabumti kun echaashiidha yaa dhugaa rabbii odoo anaati bakka naa hin beekuyyuu jinni akkamitti akkatti arrabsuu ijoollee shamarranii kun yaa rabbi akkatti kol arrabsaa ijoollee mana dhiirroo nutti kolfe rabbi lobocee waan isheen hin jennee hin jiru dhugaa waaqeecha ani kan kolfe keechaa kantisiisaa sanan kolfe ijoollee mee akka kiyya namni kofaltan jirtanii kantisiisaa sana akkamitti kolfe seete maal jette seete yeroo mana kee ol seenan tisiisni assalaamu alaikum namaan jedhati wayiidha dhugaa rabbi jechuudha hedduu takkan kolfe jechuudha maal jechuudha tisiisni namarra qubatama mana kee dhatte jechuun hin ooltu faatiyaan tun mana gani harattuu ijoolledha gosh baga ani immoo dhugaa dubbachuudha jechuudha haadha faaxee sanaan jaaladha dhugaa rabbi haadha faaxee sana namna kiyyaa tajaajilu naa taate gosh baga keessanatti anu aarii irraa qaba waan ta'eef micoota irraa baga keessanatti haadha faaxee dhugaa isin jedha dhukkeerraa nu kaasi micootan
dhugaa micoo tana duraan nan jaaladhaa ture faatiyaa tana jechuudha. Akkattan ishii jibbee akkattan ishii jibbi namni tokko akka guyyaa ishiin jibbadhee yaada. Likiskisaamtittiin tun ishiin jechuudha. Maaliif waan isheen nuun jette isinitti mabboloota ko viidiyoo illee hojjedhee jira namoonni viidiyoo kee keessatti ilaaltan maal jettee nu arrabsite sarraatanya jettee nu arrabsite jechuudha. Nuti qimamochee mana madaamii jirru rakkaatti xulxul jechaa oolu kana jechuudha. Odoo xulxul jennu taaptaabillee biyyaaf goonu jechuudha dhugaa dubbachuuf innaa akkasitti nu arrabsite isiniin jechuufan dhugaa rabbiin arrabsite nu arrabsite ijoollee shamarran biyya arabaa arrabsite jechuudha. Gara diiwwan nuun jettee nu arrabsite sarraatanya jettee nu arrabsite sarraatanyummaa keenya immoo ittiin boonna malee ittiin qaanofnu jechuudha. Ormaagaatti qaanonoon nu qaanessu jiru sarraatanyummaan keenya nu qaanessu waan fedhe jennu jedhu dhugaas hin jedha jechuudha. Maaliif seetan beektanii dhugaa wanti akka sarraatanyaatu nama kabachisiisu hin jiru. Nu kabajaa bara ilmi namaa kun qallaalii nu kabaju dhugaa dubbachuu jechuudha. Kanaaf micayattii tana baga dhukkee irraa kaastee haadha faaxee naa taatee jirta dhugaa rabbi. Ani haadha faaxee nan galateeffadha akka baga dhukkee irraa nu gaafteessu akkasii haadha faaxee bira viidiyoo kana dhugaa dubbachuuf osoo haadha faaxee amma tuttu keerratu jedhee tana haadha faaxee biraan akkanaa kaan godha dhugaa. Maaliif nan galateeffadha akkasiin nu gubde nu aasitetti baga dhukkee irraa kaastee akkas bakka. Hin qabna haadha faaxee jechuudha. Haadha faaxee jechuun haadha faaxotaati jechuudha. Kanaaf ishiin haadha teenya namni haadha faaxee tuqee nama nu tuqee naqi keessaa warra ijoollee sarraatanyaa mana madaamii tuqee hundaayyuu naqi keessaati jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi erga guyyaa san viidiyoo ishee san dhageeti faatiyaa tana qallaalitti nan gubu manuma ishiitu hin dhaqore dura naqee tan taaftaabillee nan godhaaf dhugaa. Amma akkatti ishiin aarsite miciyoo sun jechuudha. Yoo ishiin boochuu yoo mal jettu waa'ee fattuun tun likiskisaamtittiin tun dhugaa naqi keessaa haadha faaxee anas hin jedhe naa taatee hirtaa haadha faaxeeti. Dhugaa kan akka haadha faaxee naa ta'e hin jiru. Naqi keessaa haana xawaati faatee keessaa dhugaa isin jira obboloota koo nu arrabsite kaa nullee sarraatanyummaan keenya ni boyessa malee mee ilaala. Akkas kaa sarraatanyaa wayii taane teenyee harka namaa eeggachuu fi dhiira gandaa faarsuu maaltu nu galchebbuu fayyaa qabna kun akkatti dalagannee jiraannu laafataa jenne faaxochi mana madaamii keessatti madaamii fakkaachatuma sanaa inni dalagannee asii biyyatti keenyatti illee hojjetanne jechuudha. Ishiin kolkollittiin sumateechisa burcuqqoo fi keekatti suuraa namaa maxxansitee gaggecharraa birrii gurratti shaafuxee akkas haadha faaxeeti naa taate haadha faaxeeti dhugaas hin jedha naa taate hirtaati nu jiraadhu haadha faaxeeti akkas dhukkeerraa kaase ganaan fidaaf ammallee arraba haati faaxee arrabsitee na fidaaf faatiitiin illee akkatti gubattee akka ishiin taatu siniif fidaa qo'a shaafixettiin tun isheen jechuudha. Na gubde dhugaa obboloota koo namallee arrabsu garuu akkan hin faamcee osoo gubadhetti inuma na qabbaneessite immoo haati faaxee tun dhugaa rabbi anaaf qabbaneessite uffe haadha faaxee akkuma nama aannan dhugee na qabbaneessite arrabni kee micootana ati jetteen jijjiirati micootanitti na qabbaneessite ishee qabbanaa mallee gosh naqi keessa odoo harkaan qabdee faatumtee akkattan dasna jedhu jechuudha. Qulqaallittiin tun isheen jechuudha kolkollitti sadaqaadha kadhatti iyitiiwwan dura teeche jechuudha. Sanchi nuti sarraatanyaatti nu arrabsiti. Kolkollittii tan naqi keessa haadha faaxee rasin jedhe tumiyyuu haadha faaxee beefi qaada sii goone dhugaa itti agarsiisimee ispoortii jettu isaa irratti ispoortii jedhu dhugaas hin jedha. Inni akkasii hin jedha akkasitti durboochee warra kaayiroo wal fixaa jira. Gosh akkasii haadha faaxee irraa galchee haadha faaxee likki likkiitti haadha faaxee kanaaf hin jaaladha.